فمدد الرفير تاتدونتين warwaaqi umri isaanii darajatti keessatti argaman abbootii faawwanteen irraa raga tokko waan wangeelaaf boorana kan ilaalchisee gaafii tokko nam tokko gaafadhee waan tokko barreessee jira waan kallaanuma irrisanii gusse sagantataan dabar akkin jiliitti laf boorana dhaqqab ragaan garsiisu habarruun ifaa qophaa'ee jiraachuu baatullee akka warra gooftaan umri dheeressee fi atu lubbuun jiranuu dhaqqabnee irra gaafanneetti injilii akka inni booranaa gadamadha laf boorana dhufe dhageettanii tilmaamaan bara 1947 jechuu akka inni Itoophiyaatti waggaa 61 turaa jechuu ulfinni gooftaa fi daree warra gaafas jalqabdu dubbii waaqa laftan keessa taasaan keessa namchuuf dandeenne wanni barraa'ee laftaa har'a kophiin hin jirtu afaanumaan akka dhaqqabanna mudeeffanne warra jalqab laftan keessa dubbii waaqa hojjetan keessa nam xiqqaa tokko maqaa yaamaa agan calla jechuu guyyaaniti akkasiin naa hubadhaan maqaan keessan jedhamelleen hammaatiin ta'een tuqamnettanilleen gubbaatti yoo galmooftee raga hin argatinii malee jibbaa irri kunneen hubeeka haleluuyaa Qees Istifaanos Beereefaa Abbo Bonayya Elimaafaa Aturaa'el Waatoofaa Attachi Dambiifaa warqaruma fiixee hara mooyyaleetiin keenyaa dhufanii dubbii waaqaa labboorna keessatti haasaa jiranii warri sun cufti irraa muki isaanii gumaan isaanii laf qabatee galatu waaqa nuun kun cufti guma isaaniiti maatiin isaaniillee nagarra hojii waaqa hojjechuu jirtu har'a warraa ulfinni gooftaaf innoo haleluuyaa gaafas isaan carraan barnoota akka manu kan tokkolleen hin jiru namni dubbii waaqaa akkam barate nan barsiisa habilchaate duulleen hin jiru dadhabbuun sun keettaani yoo isaan maqayeessootiin jedhan seexanii nam keessa iyyeeba hadhukkubsate irra hin fayye maraataallee dhiiqacha ture ulfinni waaqi jiraataati warra kan keessa nam seena jajjaba qab tokko seena isaa guutuu dubbachuu hin ta'in waan tokkoof keessa jechuu fedhaa Abba keen Attachi Dambii nam illachuu hin qabne balla marsabeeti ka'ee agna geelle boorana miilaan deema dubbii waaqaa haasaa ture kan seenaan nutti hima har'allee nulleen raga jiraata warra isaaniitiif gooftaa galateeffanna akka reefu jedhan dhugeessaa warraa akka duumessa nu marsuu jirti waan dandeenye mormannee seenaa kun seenaa nu callisuu hin dandeenye haa warri hedduun eegisuullee hojii waaqa tanaatti daramanii labboorana keessa hojjechaa turan haa lubbuun jirtan kaammas jirtanillee baga nagaan dhuftan baga waaqa umrii sanii dara jechaa warri lubbuun hin jiru hagar gooftaa deemellee yookaan ka boqotellee maatiin isaanii haarmi jirru sagantaa kanarraatti hirmaachuuf carra kan gooftaan nuu kennu kennaaf guddimne waaqayyoo galateeffannaa harka oomne bilcheessine gooftaa kan galateeffannaa haleluuyaa maatii tan keessaa nam muraas maqaa yaamaa abbaabtuu Fatere Suufaa warmee eeggaatii gabartichi jaanjamoo itti naannoo cariitii waaqa walakee aabboochuu jaarsoo ifoo galgaloo nyaaboo Iyyaasuu Biraanuu Luqaas Roobee Raahel Waatoo jaarsoo Dotii alakee Liiban Eliyaas Taadhii Maatiyoo Salii Mr. Heeland Unnam Norway Frenji Dabbaso Daandu Kudaana Qottoo Egeellee Booranaati Duub Jaanjamoo Diimtuu Guyyoo Kalee Alakee Jaanjamoo Qeesatti Aadan Liiban Waaqoo Boruu Alakee Looko Daawwaa Gabramadiin Sokkaa Galgaloo Dhaddachaa kanaanii beeka warritti aaf galgalsiiniti Looko Daawwaa dhiifama Looko Daawwaa yaa jedhe Looko Daawwaa Gabramadiin Sokkaa Galgaloo Dhaddachaa warteessoo itti Godaana Galgaloo Diid Daargulaa Xilawuun Haayilasillaasee Mabtasillaasee Sintaayyoo Bayyenee Boree Duubaa Leekkuun Biraanuu Balaayinaa Yohaannis Caakkaa Yohaannis Wache
Indiriyaas Tooree Moluu Liiban Geediyoon Laafaa Qees Godaana Kotto yeroo harka dha'uum nama jidduutti haleluuyaa haleluuyaa abbooteetti waaqni kennu. Qees Hayilee kulleen namna geelle Boorna keessatti gatii guddoo baasuu hojii waaqa hojjechaa ture. Waatoo beekoo mooyyalee saraffannaa obaa warsolooloot mucaan isaa amma jira boruu saraffannaa hunno dheera sun isa nuun gartanii haleluuyaa hodhaan seebbisu seedoo obaa obboleessa abbaa isaatii abbaa isaa guddaa ulfina gooftaa kennin haleluuyaa jiloo guyyoo hawar tukkalle